Obsa Media. Jirra jirtu hordoftoota chaanalii kanaa har'a waliin dubbii artistoota waa'ee Haacaaluu irratti qabanneetiin dhiyaannee jirra. Chaanalii keenya subscribe, like fi share itti nu goobsa jechuun dhaamsa keenya. Shaabee Sheekaa Haacaaluu Hundeessaan maal jedha? Taadee namoota maatii Haacaaluu Hundeessaa gargaaranii maal jettaati? Bashaanana namni wal jaalate shilli mugurgu namni wal jaalate shilli mugurgu. Fayyee Haceen uummata Oromootiif maali? Yaa irkoo gaafa rakkina mi'eessitu jiruutiya. Osoma beeku barankee osoma beeku barankee. Fayyee mee maluma naa himi Hacee akkamittiin obsa? Anuu mala daabe ka'ee qabuudhaabe ol deebee gatta'e yaadaan of dadhaabe. Caaltuu teenya waa'ee du'a Haacaaluu mee nutti himi ni beektaa? Naangalee dubbiinana enna yaadu ulfaataadha naangalee dubbiinana. Daangaa teenya Haceen calaqqee aadaa Oromooti jedhama. Ati maal jetta? Dassaaleen beekamaa sababa du'a Haacaaluu fi nama isa ajjeese ni beeka jedhan. Ati ni beektaa? Yaa boomee nutti himi. Naanis kan na dhibe kanuma kan waliin nu dhibe beektumaaf wallaaltu meenatti maa callisimaaf naan jettu. Artist Yaanet Dinquu waa'ee Haacaaluu maal jetta? yaada keenya dhabe osoo yaada boonaree badabe osoo yaada boonaree badabe osoo yaada boonaree badabe. Zeenab gaafa du'a Haacaaluu dhageettee maaltu sitti dhaga'ame? Dhukkubsadee kan yaadame jira oreecha maalugeen baay'uu jira. Zarihuun namni Haceef hin boonne hin jiru. Himi mambo saka keessa garaanii. Chaanalii keenya subscribe, like fi share itti nu goobsa jechuun dhaamsa keenya. Obsa Media. Isa geeraraa galu isa waliif waamalu ture lammiin koo durii. Ture lammiin koo durii tarra maltu baay'attee itti arabbii rakkoo furii itti arabbii rakkoo furii.